Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Finfinnee Maltiimiidiyaan qophii isaa kanaatiin seenaa goota tokkoo akka taanuutti qindeesseeti jira. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe gochuudhaan haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Laggasaa Wagii abbaa isaa obbo Wagii Meettaa fi haadha isaa aadde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960tti godina Shawaa Lixaa Koonyaa Mannaa aanaa Shinoo Meettaa Roobii keessatti dhalate. Obbo Wagii Meettaa Laggasaa dabalatee ijoollee 5 kan godhatan yoo ta'u, Laggasaa Wagii umuriin isaa barnootaaf yeroo ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Bakamee jedhamutti kutaa 1 haga 4tti barate. Barnoota isaa kutaa 5 hanga 8tti ammoo mana barumsaa Hincinniitti hordofe. Sana booda gara Finfinneetti deemuun barnoota isaa itti fufee hanga kutaa 11tti magaaluma Finfinneetti akka barate maddeen seenaa isaa ni himu. Laggasaa Wagii erga barumsa isaa hanga kutaa 11tti baratee booda barnoota idilee yookaan akkaadaamii addaan kutee bara 1975 keessa ogummaa makaanikummaa fi konkolaachisummaa barate. Ogummaa isaa kanaanis hojiilee adda addaa irratti bobba'uun hojjechaa ture. Kana malees Laggasaa Wagii hojii daldalaa irratti bobba'uun magaalaa Diree Dhawaa keessatti waggaa 7 kan hojjechaa ture yoo ta'u, maddeen seenaa isaa waabeffanne tokko immoo hojiidhuma daldalaa kanaaf jecha Laggasaan meeshaa daldalaa adda addaa fe'atee gara dhiha Oromiyaa deemuun daldalatti fufee jedhu. Laggasaa Wagii waxabajjii 27 bara 1987 haadha manaa Waynisheet Geetaawun jedhamtu fuudhe. Haadha manaa isaa kanaarraas ijoollee durbaa 3 jechuunis kan maqaan isaanii Bilisummaa Laggasaa, Firiyoot Laggasaa fi Natsaannat Laggasaa jedhaman godhate. Laggasaa Wagii jaalalaa fi naatoo guddaa uummata isaaf kan qabu akka turellee kanneen dhiyeenyaan isa beekan ni dubbatu. Kanarraas kan ka'e hacuuccaan uummata isaa irra ga'u boqonnaa waan isa dhorkeef bara 1990 keessa maatii isaa jaallatu dhiisee gara dhiha Oromiyaatti maluun qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa ABO'tiin geggeeffamutti makame. Bara 1991tti barumsa siyaasaa fi leenjii loltummaa marsaa 18ffaa ga'umsaan xumuree dirree dhiyaatti miseensa ABO ta'e. Dammaqiinsaa fi hubannoo Laggasaa Wagii qabu irratti hundaa'uun dhaabi barumsa dabballummaa akka baratu murteesse. Laggasaan barumsa dabballummaa bara 1991 keessa bakka Beelmuuguu jedhamutti barate. Akka baratee baheen dirqamni itti kennamee dabballummaan lixa Oromiyaa zoonii Bigiitti ramadame. Zoonii kana keessatti dirqama dabballummaa isatti kennames kallattii naamusa waraanaa eeggateen ga'umsaan osoo ba'aa jiru xumura bara 1983tti mootummaan Dargii kufe. Kufaatii Dargii boodas dhaabi dandeettii fi ga'umsa isaa ilaaluudhaan ona qaaqeetti sadarkaa bulchiinsaatti isa muude. Laggasaan bulchaa ona kanaa yeroo turetti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo uummata ifannaa tokko malee barsiisuun fakkii guddaa miseensaa ta'ee uummata biratti jaalala guddaa nama horatedha. ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa ennaa ba'u waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana jirutti dabalamuun diina jabinaan lolee lolchiiseera. Falmaa diinaa wajjin hanga walakkeessa bara 1993 akka lakkoobsa Awurooppaatti itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itoophiyaatti ba'ee waliin ture. Bara 1994tti humna ijaaramee walakkeessa dhiha Oromiyaatti deebi'ee keessaa Laggasaa Wagii tokko ture. Waraanni bilisummaa Oromoo diinaa wajjin falmaa hadhaawaa itti fufuun bara 1997 keessa yoggaa mootummaa wayyaanee magaalota Sudaan Kumrukii fi Giizan jedhaman rukuttee qabattetti xurreen dhiyeessii akka hin cufamneef humnoota of duuba daangaatti deebi'ee keessa ture Laggasaan. Bara 1993 hanga bara 1998tti ammoo sadarkaa miseensummaarraa kaasee hanga sadarkaa qondaala waraanaa olaanaatti dirqama dhaabaa fudhatee qabsaa'aa dhugaan qabsaa'ee qabsoo finiinsedha. Laggasaan bara 1998 keessa miseensota adda bilisummaa Oromoo leenjii addaaf biyyoota ollaatti ergaman keessas ture. Leenjii isaa xumuree hanga ramadamuttis Oromoota biyya ollaa Itoophiyaa taate Eertiraa keessa jiran akka ijaaruuf dirqamni itti kennamees ture. Akka kanatti tattaaffii Laggasaan godheen bara 2000 keessa Oromooti biyya ollaa keessa jiran walitti dhufuun
waldaan hawaasa Oromoo Eertiraa ijaarame. Miseensonni waldichaas qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda akka fudhatan taasisee jira. Qabsaa'aan qaalii kun Jaal Laggasaa Wagii bakkaa fi haalli dirqamni qabsoo isa feete hunda keessatti qooda olaanaa nama kennaa turee fi gahummaadhaan dirqama itti kenname hunda jaala bahaa turedha. Akka kanatti Jaal Laggasaa Wagii bara 1998-99 irraa kaasee itti aanaa moona leenjii waraana bilisummaa Oromoo walii galaa ta'ee hojjechaa turuu isaa seenaan isaa ni ifoomsa. Jaal Laggasaan bara 2000 irraa kaasee barumsaa fi haaromsa waraanummaa siyaasaa fi tikaa erga baratee booda ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa Jaal Irreessaa Caalaa jalatti ajajaa bobbaa fi quunnamtii dhiya Oromiyaa ta'uun bara 2002 keessa dirqama dhaabaa fudhatee gara dirree dhiyaatti moona leenjii waliigalaa dhaabichaa irraa bobba'e. Sochii seena qabeessaa fi mootummaa wayyaaneeraas kan waraanni bilisummaa Oromoo bara 2002 keessa dhiya Oromiyaa Beddellee, Qeebbee, Dambidolloo, Gidaamii, Begii fi Mandii keessatti taasisaa ture irratti akka ajajaa waraanaa fi siyaasaatti hoogganummaa mul'ataa kenneeti jira. Erga ajajaan waraana bilisummaa Oromoo dhiya Oromiyaa Jaal Irreessaa Caalaa wareegamee booda Jaal Laggasaa Wagii hanga guyyaa wareegamuu isaatti jechuunis hanga adoolessa 5 bara 2008tti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo dhiya Oromiyaa ta'uun falmaa dhaawwaa fi guutummaan guutamee diina waliin ta'e hooggana waraanummaa fi siyaasaa kennaa ture. Jaal Laggasaan dirqama sadarkaa adda addaatti isatti kennamaa ture hunda keessatti gootummaan ciccoominaa fi obsaan kan bahaa turee fi fakkeenya guddaa miseensota qondaaltotaa fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo qabsaa'otaa fi sabboontota akkasumas uummata Oromoo hundaaf nama ta'ee darbedha. Jaal Laggasaa Wagii dirqama dhaabaa fudhatee zoonii dhiyaa keessa waan sossa'aa tureef kora sabaa ABO sadaffaa bara 2004tti taa'ame irratti hirmaachuu baatus bakka inni hin jirretti miseensa gumii sabaa ABO ta'uun filatame. Dirqamaa fi itti gaafatamummaa dachaan itti kenname. Dirqamaa fi itti gaafatamummaa dachaan itti kenname kanas ga'umsaa fi of kenniinsa hanga wareegama lubbuu isaatti kennuun goota qabsoo ta'uu isaa jechaan osoo hin taane gochaan mirkaneessee darbedha. Jaal Laggasaan bilchina, tooftaa, mala qabsoo fi gootummaa qaburraa uummata Oromoo hunda biratti kan baay'ee jaallatamuu fi kabajamudha. Akkasumas Jaal Laggasaan diina biratti kan baay'ee sodaatamu gootummaa fi abbaa tooftaa lolaa ta'uusaa diinoti utuu hin jaallatin kan ragaa ba'anidha. Mootummaan gita Itoophiyaa yeroo adda addaa humna kumaatamaan lakkaa'aman meeshaa guguddaa fi humni qilleensaa osoo hin hafin duulaa fi sakattaa adda addaa yeroo zoonii dhiyaa keessatti banaa turetti waraana bilisummaa Oromoo hoogganuun hooggansa cimaa kennuun lolaa lolchiisaa humna diinaa dirree lolaa irratti falmaa nama turedha Jaal Laggasaan. Jaal Laggasaan guca qabsoo qabsaa'otii fi wareegamtoonni shiniggaa kan tokkummaa Oromoo dhiigaan katabanii darban finiinsuudhaan dhalootatti dabarseera. Qabsaa'aan ni wareegama, qabsoon itti fufa. Qabsaa'aa dhugaa bilisummaaf, haqaaf, walqixxummaaf dhugaan qabsaa'ee darbe dhalooti dhufaa darbaan isa yaadata. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan ajajaan waraanaa Laggasaa Wagii duula waraanni mootummaa taasiseen adoolessa bara 2008 harka qonnaan bulaatti akka ajjeefame dookumentariin miidiyaan biyyaalessaa biyyattii yeroo hojjete ni agarsiisa. Wanti dookumentarii keessa turee fi akkaataan ajjeechaa nuti miseensota achi turanirraa walitti qabne tokkodha jechuun qondaalli ABO obbo Mikaa'el BBC'tti himanii turan. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa ammaa Dr. Abiy Ahmad kan yeroos hojjetaa dhaabbata dhiinsaa turan waggoota 15 dura haleellaa mootummaan hoogganaa waraana ABO gama lixa biyyattii kan ta'e Laggasaa Wagii irratti yaade dursanii hooggantoota dhaabichaaf gurra buusuu isaanii bara 2019tti waltajjiiwwan magaalaa Hararii fi keessumaa magaalaa Ambootti gaggeeffameen akka dubbatanitti taanaan irra deddeebiin lubbuu Jaal Laggasaa baraaruuf akka yaalan agarsiisa. Dhaabni ABOs baatii sadaasaa bara 2019 keessa ibsa baaseen dhimma ministeerri muummee irra deddeebiin yeroo sana dubbatan yeroo jalqabaatiif mirkaneessuun isaa ni yaadatama. Yeroo seenaa Jaal Laggasaa qopheessinu kanatti
haalaaf akkaataa wareegama jaalirreessaa caalaa adda baafachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne. Kanaaf haalaaf akkaataan wareegama jaalirreessaa caalaa hanga ammaatti ifa ta'uu dhabuu isaa qalbifachuun barbaachisaadha. Waan hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.